Shalom shalom nagaan waaqayyo hunduma keessanii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan raggaasaadha. Galanni waaqayyo gooftaa machaaf haa ta'u. Bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyo gooftaa inni sammuu namaa gararraa foon keessan lubbuu keessan hafuura keessan hunduma Kiristoos keessatti akka eeguuf kadhannaa kooti amantii kooti hawwii kootis. Galanni waaqayyo gooftaa machaaf haa ta'u. Kanaan dura nagaa waan jedhu irratti dubbataa turre. Nagaa haalaan hin daangeffamne akka qabaannu gaheen keenya shorri nuti taphachuu qabnu maaloodha. Isa jedhu irratti dubbadhaara. Egaa hundumti keenya akka beennu waaqayyo araara qabeessaa ho'a qabeessa. Gaarummaan guutuu jaalalaan guutuudha. Kennaansaa irraa hafaadha, irra dhangalaadha. Waan hundumaa guutuu godhe hanga akka hin qabne safara akka hin qabnetti irraa hafaa irra darbaa irra dhangala'aa godhe namaaf kenna waaqayyo. Nagaan keenya hir'uu akka ta'u guyyaa gaaf tokko waaqayyoon barbaadu yaada waaqayyoos miti. Sababni isaa nagaanni kan waaqayyoo ofii isaatiin gatii baaseen waaqaaf lafa olitti araarsee waaqayyo nuun Kiristoos keessatti tasgabbii akka qabaannu ofii isaatti nu deebisee keenyan diinummaa nu gidduudhaa diigeetu waaqayyo ofii isaatii ofitti nu araarsee nagaa nuuf kenna. Nagaan kun egaa waaqayyo biraa yeroo kennamu safara maleedha. Supernatural jenneerra olii waaqarraa waan dhufuuf nagaanni kan waaqayyoo nagaa hafuuraati jenneerra. Kanaaf inni kan biyya lafa haala eeggate yeroo eeggate fanjii ta'e dho'e jireenya keenya balleessa billaa nutti ol fudhata nu rukuta jenne. Inni kan waaqayyoo garuu haala hundumaa keessatti tasgabbii boqonnaa nuuf kenna jenne. Kana keessa jabaannee dhaabachuudhaaf cimni amma dhumaatti itti deemuudhaaf itti fufuudhaaf nuti akka namaatti maal gochuu qabna kutaa jedhu irratti narra dubbadha kutaa sadaffaadhaan narraa. Egaa wanti nurraa eegamu kun wantoota gurguddaa ja'atu nurraa eegama. Isaan kana irratti dubbadha har'a. Nagaan kee gaafa hundumaa guutuu ta'u kan ta'u barbaadda. Haalaan akka hin daangeffamne barbaadda. Dadhabbii keetiin akka hin daangeffamne barbaadda. Waan haalaan namoonni haalli sirratti kaasuun akka hin daangeffamne barbaadda. Listen to me today. I will tell you about that. Waan nagaa kee goolurraa of eeggadhu jennee isa darbe kutaa lammaffaa irratti dubbanneerra. Har'a immoo nagaa keessitu eeggata. Maal gochuudhaan? Tokkoffaa amantii qabaachuudhaan Kiristoositti amanuudhaan nagaa kee haalaan akka hin daangeffamne gochuu dandeessa. Amantii. Namni amanu yeroo darbe akka dubbanne kutaa lammaffaa irratti namni amanu hin sodaatu jenne. Namni amanu hin abdata jenne. Namni amanu gaafa hundumaa keessisaa hin phereperamu jenne. Nagaan kee akka hin raafamne haalaan akka hin daangeffamne irraafa akka ta'u yoo barbaadde amani. Amani. Gaafa amantu sodaan si keessa haxaa'amee bada. Raafamuun dhiphachuun jeeqamuun si keessa haxaa'amee bada. Amantii qabaachuu. Namni amanuu jedhe Yesuus Kiristoos. Gaara kanaan iddoo kanaa buqqa'itii laga keessa dhaabadhu yoo jedhe gochuu danda'a jedhe. Amantiin humna jabaa waan qabuuf. Amantiin amma jasanaaficaa geessu humna jabaa qabdi jedhe. Isaan wanta jabaa gochuu dandeessu jedhe Yesuus. Kanaaf nagaa haalaan hin daangeffamne qabaachuudhaaf nuti amantii qabaachuu danda'utu nurra jiraata. Eenyutti? Kiristoositti. Egaa Roome boqonnaa 5 lakkoofsa 1 raajii Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 3 yoo dubbifattan warri amanan gaafa hundumaa nagaan isaanii guutuudha jedha. Warri waaqayyootti kooluu galan, warri waaqayyoon amanatan, warri waaqayyoo keessa iddoo dhokannaa isaanii godhatan, warri isa keessa jiraatan, nagaan isaanii gaafa hundumaa irraafaadha guddaadhaas jedha sagaleen waaqayyoo. Amantiin nagaan keenya irraafaa akka ta'u godha. Amantiin nagaan keenya haalaan kan hin daangeffamne haala ce'ee kan darbu haala gararraa kan adeemu taasisa. Nagaa haalaan hin daangeffamne ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaan isatti amanne Kiristoositti qabamnee jiraachuu. Itti amanne itti qabamne just abiding in Jesus itti qabamnee jiraachuu. Amanuu qofa miti itti qabamanii jiraachuu. Itti qabamanii jiraachuun namni gaafa hundumaa nagaa guutuu akka inni qabaatu godha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4-5 irraa yoo dubbifattan namni anatti jiraatu jedhe Yesuus Kiristoos. Inni ija baay'ee godhata jedha. Anatti adda baatanii yoo jiraattan garuu homaa godhachuu hin dandeessan jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namni anatti qabatee jiraatu
namni anatti maxxanee jiraatu, namni ana keessatti sansakkaasaa jireenya isaa eeggatu, karaa isaa eeggatu, daandii isaa qajeelfatu. Inni jedhe Yesuus Kiristoos ija baay'ee godhata. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Karaa hundumaan iji isaa guutuudha jedhe Yesuus. Iji isaa immoo miidhagaadha. Iji isaa immoo guutuudha. Iji isaa immoo babbareedaadha, nyaataaf kan ta'u, kan nama quubsu, kan sifa ta'uudha iji isaa. Inni kam? Inni anatti qabatee jiraatu jedhe Yesuus. Inni tokkoffaan itti amanuudha. Inni lammaffaan itti qabamanii jiraachuudha. Nagaan namaa guutuu akka ta'u, haalaan akka inni hin daangeffamne gochuudhaaf. Anatti qabatee jiraata jedhe gaa. Waa'ee Yesuusitti qabamanii jiraachuuf waa'ee ija godhachuu yeroo biraan dubbadha. Ijni kuni maal akka ta'e immoo sadaffaa irratti nan kaasa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Boqonnaa 12 lakkoofsa 26 wangeela Yohaannis irraa yoo dubbistan, hojjetaan koo jedhe Yesuus Kiristoos bakka ani jiraadhu jiraata jedhe. Hojjetaan koo, garbichi koo bakka ani jiraadhu jiraata. Anatti maxxanee jiraata. Ana wajjiniin deema, ana wajjiniin ta'a, ana wajjiniin ka'a, ana wajjiniin oola, ana wajjiniin bula. Namni na wajjin oolu jedhe Yesuus nagaan isaa gaafa hundumaa guutuudha. Iji nagaa isaatii gaafa hundumaa raafaadha, miidhagaadha, gurguddaadha. Haalaan hin jeeqamu, taateedhaan hin jeeqamu, argachuuf dhabuudhaan hin jijjiiramu. Nagaan kee haalaan akka hin daangeffamne yoo barbaadde Kiristoositti amani tokkoffaa. Lammaffaa irratti isatti amante Yesuus Kiristoositti qabamii jiraadhu, isa biratti itti maxxanii jiraadhu. Nagaan kee haalaan hin daangeffamu gaafas. Nagaa haalaan hin daangeffamne Kiristoos keessa jiraachuudhaan, isatti maxxananii isaa wajjiniin hafanii jiraachuudhaan argama. Yesuus Kiristoostu namni foon koo nyaate, namni dhiiga koo dhuges inni anatti qooda qaba jedhee bartoota isaa namoota baay'ee yeroo inni barsiisu namoonni baay'een dhaggeeffatanii akkana jedhan. Kun dubbii ulfaataadha. Kana dhaga'uu hin dandeenyu. Itti fufnee nama kana wajjin deemuu hin dandeenyu jedhan. Galagaleetu Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin, warra isatti qabamaniin, warra isaa wajjiniin oolanii bulaniin, warra gaararra laga keessa muka jala isaa wajjiniin ciisaniin akkana jedhe Yesuus Kiristoos. Isinis deemuu barbaaddu ittiin jennaan akkana jedhe Phexros. Atoo ilma Waaqayyoo isa jiraata, ilma Waaqayyoo isa boqochiisu, isa nagaa namaa kennu, isa fayyisaa, dubbii jireenya bara baraa isa qabduudha. Siin dhiifne eessa dhanna jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri isaa wajjin oolan, warri isaa wajjin bulan, guyyaa yeroo ta'u isaa wajjin deemanii galgala biraan galan. Galgalli oolmaan bultiin kee, guyyaan oolmaan kee Kiristoos wajjin taanaan nagaan kee irraa hafaadha. Sababni isaa Efesoon 2 lakkoofsa 14 irraa nagaan keenya Yesuus Kiristoosidha jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti qabamanii jiraatan nagaa qabu. Anatti qabadhaa jiraadha. Yoo natti qabattanii jiraattan ija baay'ee godhattu jedhe Yesuus Kiristoos. Inni sadaffaan namni nagaansaa haalaan hin daangeffamne, inni sadaffaan maal gochuu qaba? Waa'ee hafuuraa yaaduu qaba. Waa'ee hafuuraa yaaduu. ስለ መንፈስ ማሰብ። ስለ መንፈስ የሚያስብ ሰው ሰላሙ በሁኔታ አይገደብም። ነጋንሳ ሃላን እንጀቀሙ ሂንጎላም ዋይ ሀፉራ ያዱ akkana jedha gaa sagaleen Waaqayyoo akkana jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irraati. Waa'ee foonii yaaduun du'a jedha, waa'ee hafuuraa yaaduun garuu jireenya nagaadhas jedha galanni Waaqayyoof. Nama Waaqayyoo yoo waa'ee hafuuraa yaadde, waa'ee hafuura qulqulluu guyyaa hundumaa yaadde yoo ta'e jireenya kee keessa gaafa hundumaa gammachuutu jira, nagaatu jira, boqonnaatu jira. Nagaan kee haalaan hin daangeffamu. Garuu waa'ee foonii yaadde yoo ta'e hin raafamta, hin sodaatta. Du'i mana kee dhufe hudheessu qaba. Du'i gaa'ila kee jeeqa, bara kee jeeqa, hojii kee jeeqa. Bakka jiraattu hundumaatti bibirrachaa sodaachaa adeemta. Waa'ee foonii yaaduun du'a jedha sagaleen Waaqayyoo. ዋይ ሀፉራ ያዱን ገሩ ጅሬኛ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወት ነው፣ ሰላም ነው ይላል። እንግዲህ ሰላሚ በሁኔታ እንዳይገደብ የምትፈልግ ከሆነ ስለ መንፈስ ማሰብ አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል ነጋ ሃላን እንዳንገፈምኔ ቀባቹዳፍ ጋፋ ሁንዱማ ዋይ ፎን የሶንታን ዋይ ሀፉራ ያዱ sababni isaa Yesuus Kiristoos akkana jedhe gaafa qabamuudhaaf jedhu galgala sana bartoota isaatiin dammaqaa kadhadhaa ittiin jedhe. Dhaqee kadhatee yeroo deebi'u ammas hin rafu, ammayyuu rafaa jirtu ka'aa dammaqaa kadhadhaa jedhe. Ammas yeroo deebi'ee dhufu rafaa jiru foonni dadhabaadha, hafuurri garuu dammaqaadha jedhe Yesuus. Waa'ee hafuuraa yaaduun akkati dammaqtu si godha. Dammaqaa karaa kamiin rakkinni sitti dhufa,
Karaa kamiin qorumsi sitti dhufa? Inni sinaasu, inni si parapparu, inni nagaa kee ceequ, inni mana kee jeequ, inni hojii kee jeequ eessaan sitti dhufa? Dammaqaadhati qophooftee eedda. Yeroo sana ilaa gooftaa jetta. Ilaali kana asiin dhufe achiin dhufe jetta. Gooftaatti ergita. Gooftaan isa nagaa kee gooluudhaaf sitti dhufu dura dhaabata. Isa nagaa kee gooluudhaaf Yesuus si dura ba'eetu balbalatti cufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Kiristoositti qabamanii jiraachuu. Iddoo Yesuus Kiristoos jiru jiraachuu. Waa'ee hafuuraa yaadu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa akka Yesuus Kiristoos dubbate namni anatti jiraatu ija godhata jedhe. Iji kun maali? Iji kun ija hafuuraati. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irraa yoo dubbifattan ija hojii hafuuraa gurguddaa erga kaa'ee booda lammaffaa irratti waa'ee maalii dubbata? Nagaa. Nagaan ija hojii hafuuraa keessaa isa lammaffaa. Yesuus immoo maal jedhe? Namni anatti qabamee jiraatu ija godhata jedhe. Ija baay'ee godhata jedhe. Iji kun egaa nagaadha. Nagaan ija hafuuraati. Kanaaf namni ija hafuuraa nagaa kana godhachuu barbaadu waa'ee maalii yaaduu qaba jechuudha? Waa'ee hafuuraa yaaduu qaba. Sababni isaa iji hojii hafuuraa maalidha waan ta'eef? Nagaadha waan ta'eef. Nagaan kee haalaan akka hin daangeffamne barbaadda? Zan waa'ee hafuuraa yaadi. Nagaan gaafa hundumaa ija hojii hafuuraati waan ta'eef namoonni waa'ee nagaa yaadan ija qabu. Iji isaanii immoo akkamiin? Ija hafuuraati. Inni arfaffaan dubbii Waaqayyoo yookaan seera Waaqayyoo jaallachuu itti qabamanii jiraachuudha. Dubbii Waaqayyoo yoo keessa jiraanne, dubbiin Waaqayyoos yoo nu keessa jiraanne nuti nagaa of keessaa qabna jechuudha. Sababni isaa akkana jedha Yesuus Kiristoos, dubbiin koo isin keessa yoo jiraate, isinis dubbii kootti yoo jiraattan, waanuma barbaaddan kadhattu abbaan koos isiniif kenna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waanuma barbaaddan kadhattu abbaan koos isiniif kenna. Sagaleen Waaqayyoo humnaan gaafa nu keessa galu, nuyi sagalee Waaqayyoo keessa akka gallu amanni akka seennu nu godha. Amanuun sagalee Waaqayyoo irraa dhaga'uu irraa dhufa waan ta'eef jedhee dubbadheera. Egaa dubbiin Waaqayyoo nu keessa jiraatu waan barbaanne kadhanna, inni immoo nuuf kenna jechuun maal jechuudha? Wanti nuti kadhannu gaafa nuuf kennamu nagaan keenya guutuudha jechuudha. Eessaa dhufa waan ta'eef nagaan? Waaqayyo abbaa ifaa isa waan hundumaan guutuu biraa dhufa waan ta'eef. ስለዚህ በሁኔታ የማይገደብ ሰላም እንድናገኝ የምንፈልግ ከሆነ ህይወታችንን ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት መሙላት ነው። የእግዚአብሔርን ሕግ መውደድ ነው። በሱ መኖር ነው። በእግዚአብሔር ቃል ስንኖር፣ ቃሉን በእኛ ውስጥ ስኖር የምንፈልገውን ከእግዚአብሔር እናገኛለን። ሰው በምድር ላይ ለመኖር የሚፈልገው ነገር ትልቁ ነገር ሰላም ነው ብያቸዋለሁ ባለፈ ጊዜ ክፍል 2 ላይ ነጋን dubbii Waaqayyoo faarsaa boqonnaa 119 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁጥር 165 ላይ lakkoofsa 165 irraa akkana jedha sagalee Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Warri Waaqayyo seera Waaqayyoo jaallatan, warri dhugaa Waaqayyoo jaallatan, warri dubbii Waaqayyoo jaallatan, isas warri mararsiifatanii jedha. Nagaan isaanii baay'ee guddaadha jedha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Nagaan isaanii baay'ee guddaadha. Nagaan isaanii baay'ee jabaadha. Nagaan isaanii baay'ee raafaadha jedha. Nagaan kee raafaa guddaa akka ta'u yoo barbaadde dubbii Waaqayyoo si keessaa jiraatu. Dubbii Waaqayyoo inni gara lamaan qara qabu, inni diina keessa irraa rukutu, inni siif lolu si keessa haa jiraatu. Dubbii Waaqayyoo inni fayyina saba isaaf ta'u si keessa haa jiraatu. Dubbiin fayyinaa, dubbiin ifaa, inni wallaalota ogeessa godha jedhamee barreeffame sun si keessa yoo jiraate nagaan kee haalaan akka hin daangeffamne gochuu dandeessa. Faallaa kana warri dubbii Waaqayyoo keessan jiraanne, warri dubbii Waaqayyootti geessan, warri dubbii Waaqayyootti qoosan, warri humna Waaqayyootti qoosan yeroo hundumaa karaa irraa kaatu jedha sagaleen Waaqayyoo. Fariisonni dubbii Waaqayyoo waan beekanitti fakkaata. Dubbisuuf beekuun tokko miti. Dubbisuuf jiraachuun tokko miti. Dubbii Waaqayyoo gaafa hundumaa yeroo dubbisnu naturalize gaafa godhu, internalize gaafa godhu, jireenya keenya, lubbuu keenya wajjin wal qabsiifnee jireenya keenya sirreeffanne karaa Waaqayyoo irra gaafa adeemnu nagaan keenya guddaa ta'a jedha sagaleen Waaqayyoo. Faallaa kana geessitoonni, roorristoonni, warri dubbii Waaqayyoo hin kabajne, warri dubbii Waaqayyoo hin jaallanne humna Waaqayyoo beekuu hin danda'an, ulfina Waaqayyoo beekuu hin danda'an. Akkana jedha Yesuus Kiristoos, caaffata qulqullaadhaaf humna Waaqayyoo waan hin beekneef gaafa hundumaa karaa irraa kaattutti jedhe warra Fariisotaatiin.
ቅዱሳት መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል ስለማታውቁ ሁልጊዜ ትስታላችሁ። yeroo hundumaa dogoggortu, yeroo hundumaa kuftu, yeroo hundumaa karaarraa kaattu. Yeroo sababii kanaaf ammoo sammuun keessan ceephoodhaan guutuudha. Lapheen keessan ceephoodhaan guutuudha. Kun ammoo ceephoon ammoo namni akka sodaatu, akka cinqamu yookaan akka yaadda'u godha. Yaaddoon ammoo dhukkuba jenneerra. Dhukkuba sammuutu jenneerra. Dhukkuba garaachaati, dhukkuba duddaa fida jenneerra. Namoonni dubbii Waaqayyoo of keessaa hin qabne nagaan isaan yeroo hundumaa goolamaan. Boqonnaan qaban, aragalfiin qaban, tasgabbaa'oo miti. Asiifachi kolaafamaa oolu, qilleensaan asiifachi rukutamaa oolu, isa dhaga'aniif isa argan ilaalaniitu raafamu, sodaatu. Nama Waaqayyoo nagaan kee guutuu akka ta'u barbaaddaa? Haalaan akka hin daangeffamne barbaaddaa? Dubbii Waaqayyoo isa jabeessa sana, isa ogummaan guutuu sana laphee kee keessa dhokfadhu. Innis gaafanni ati afaan keetiin qabdu akka aannanii akka dammaasitti mi'aa. Akkana jedhe Ermiyaas, dubbiin kee arraba kootti akka dammaa mi'aa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka dammaa mi'aa. Dubbii mi'aa kana namoonni of keessaa qaban nagaan isaanii guutuudha. Haalaan hin daangeffamu. Jireenyi isaanii gaafa hundumaa hin golamu, tasgabbaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 dubbifachuu dandeessu. Sababii dubbii Waaqayyoo caaffata qulqullaa waan hin beekneef namoonni akka isaan karaarraa kaatan, karaarraa kaachuu isaaniitiin ammoo nagaan isaanii gaafa hundumaa akka goolamu dubbii Waaqayyoo nutti hima. Inni shanaffaan nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamne qabaachuu yoo barbaanne gara yookaan laphee qophaa'aa qabaachuu nu barbaachisa. Laphee qophaa'aa, garaa qophaa'aa, hafuura qophaa'aa nagaa fudhachuudhaaf, nagaa argachuudhaaf, nagaatti jiraachuudhaaf, nagaa kennuudhaaf, nagaa hiruudhaaf jireenya qophaa'aa qabaachuutu nurra jiraata. Egaa namni Waaqayyoo fudhachuu qofa miti, fudhateetu yaasa of keessaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 7 yoo dubbistan namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, macaafni qulqulluun akka jedhu jedhe. Burqaan yaa'aa bishaan jireenyaa laphee isaa keessaa burqa jedhe. For your surprise, dursee namni kun gara Yesuus dhufee dhuga. Gara Yesuus Kiristoos inni dhufee dhugu keessa isaatii burqaatu yaa. Si keessaa nagaan kan ba'u yoo nagaan si keessa jiraate. Kutaa tokkoffaa irratti dubbadheera. Namni keessa isaatii yoo nagaa qabaate nama isaa wajjin jiruuf nagaa kenna. Maatii isaatiif nagaa kenna. Naannoo isaatiif nagaa kenna. Ollaa isaatiif nagaa kenna. Magaalaan yoo nagaa ta'e aanaan nagaa ta'a. Aanaan yoo nagaa ta'e naannoon, zooniin nagaa ta'a. Zooniin yoo nagaa ta'e naannoon nagaa ta'a. Naannoon yoo nagaa ta'eeti biyyi nagaa ta'a. Biyyi yoo nagaa ta'e ollaan, biyyi ollaa nagaa ta'a jennee yeroo darbe. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana gochuudhaaf egaa wanti nurraa eegamu maaloodha? Keessi keenya nagaa akka qabaatu gochuudhaaf. Isa alaa miti amma, isa namoota nu wajjin jiranii miti. Personally, individually nuti nagaa akka qabaannuuf, keessi keenya nama dhuunfaatti nagaa akka qabaannuuf በግል ህይወታችን ሰላም እንዲኖረን የመጀመሪያው ከኛ የሚጠበቀው የተዘጋጀ ልብ ምን ለማድረግ ሰላምን ለመቀበል በሰላም ለመኖር የተዘጋጀ ልብ ያስፈልጋል። ለጴ ቆጳ ሀፉረ ቆጳ ሰሙ ቆጳ ነው በርባችሳ ማንጎቹዳፍ ነጋ ዋቀዮ ከኑ ፍዳቹዳፍ ነጋ ዋቀዮ ከኑ ቆፈሚት ነጋ ነሞኒ ከነን ፍዳቹዳፍ ጅሬኛ ቆጳ ነው በርባችሳ ሀፉረ ቆጳ ነው በርባችሳ ያደ ቆጳ ኢላልቸ ቆጳ ነው በርባችሳ ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isinitti meera waaqayyo kennuudhaaf sassataa miti. Waaqayyo kennuudhaaf hirruun qabu, mudaan qabu, asafteen qabu waaqayyo. Waan hundumaa irraa hafaa irra dhangala'aa godhee kenna waaqayyo. Garuu kan nurraa eegamu maaloodha? Nagaa sana fudhachuudhaaf jireenyi keenya qophaa'aa ta'utu irra jiraata. Qophaa'aa ta'uu keenya maaliin mirkaneessina? Kadhachuu keenyaan waaqayyo duratti kufnee kadhachuu keenya mirkaneessuu danda'u nurra jiraata. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 6-7 dubbachaa jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 wajjin wal qabsiiseen dubbadha waa'ee nagaa. Egaa qophaa'uun nu irraa eegama nagaa fudhachuudhaaf. Ilma nagaa ta'uu danda'utu nurra jiraata. Ilma nagaa na godhi jennee waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Akkana jedhagaa waan sagaleen waaqayyoon nutti dubbatu wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 5-6 yoo dubbifattan akkana jedha. Manatti yeroo dhattanii ol galtanii jedha. Manatti ol galtan sanaaf taa'u keessan dura
namoota wajjin waan biraa dubbachuu keessan dura akkana godhaa jedhe Yesuus Kiristoos yeroo bartoota isaa erge nagaan mana kanaaf haa ta'u jedhaa jedhe. Kana jechuu isaa miti kan na ajaa'ibe jecha sattaanuudha lakkoofsa 6 irraa akkana jedha lakkoofsa 6 irraa mana sana keessa jedha ilmi nagaa yoo jiraate haleluuyaa ilmi nagaa yoo jiraate nagaan keessan irra buufata jedha Yesuus. Ilma nagaa ta'uudhaaf qophaa'utu nurra jiraata. Ilma nagaa yeroo ta'an nagaan kun hafee nurra jiraata jechuudha. Ilmi nagaa hafee irra jiraatu qaba. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni kan biraan laphee qophaa garaa qophaa qabaachuu jechuun maal jechuudha? Nagicha of keessatti moosisuu jechuudha. Nagaa nuuf kenname of keessatti moosisuu danda'utu nurra jiraata. Maal jechuudha kana jechuun nagaa kanaaf iddoo kennu, jibba dhabamsiisu, goolii dhabamsiisu, xiiqii dhabamsiisu maal gochuudhaan nagicha of keessatti moosisuudhaan. Be careful. Nagaan isa kan biyyi lafaa kennu irratti dubbachaa jira miti. Nagaan keenya Yesuusidha jedha wangeelli Efesoon 2:14 irraa san waa'ee isaan dubbachaa jiran. Nagaan sun hafee kan isi keessatti jiraatuuf nagicha of keessatti moosisuudha. Sammuu hafuura qophaa laphee qophaa qabaachuu jechuun isa kana. Tokkoffaan ilma nagaa ta'uudha. Lammaffaan nagicha of keessatti moosisuudha. Nagicha akka nu keessatti moo iddoo akka qabaatu, akka nu hoogganu, akka nu qajeelchu, akka nu sirreessu gochuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 15 yoo dubbifattan nagaa Kiristoosiin of keessatti akka moosifnu sagaleen Waaqayyoo akkana jedhee nutti dubbata. Nagaan kun Kiristoos inni isin dhagna tokko itti ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haa mo'uu jedha. Dhagna tokko ta'uudhaaf inni isin itti waamamtan sun garaa keessan keessatti, laphee keessan keessatti, jireenya keessan keessatti haa mo'u. Kanaaf jalqabbiin nagaa biyya miti. Jalqabbiin nagaa individual nama dhuunfaadha. Nama dhuunfaa sirraa, narraa, isheerraa jalqaba. Na keessatti yoo mo'e mana koo keessatti mo'a. Mana koo keessatti yoo mo'e namoota naannoo koo jiran irratti mo'a jechuudha nagaan koo. Nagaan nu keessatti mo'u qabaachuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan jireenya qophaa, laphee qophaa nagaa baatu, nagaa fudhatu qabaachuu jechuun maal jechuudha? Inni sadaffaan namoota waliin nagaa ta'uu jechuudha. Namootaaf nagaa kennu, namootaaf nagaa hiruu, namoonni yeroo isaan goolaman nagaa buusu. Akkana sagaleen Waaqayyoo warri nagaa buusan hagammadan isaan ijoollee Waaqayyoo jedhamanii beekamu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amanuun kan barbaachiseef kanaaf egaa namootaaf nagaa kennu, namoota wajjin nagaatti jiraachuu. Sagaleen Waaqayyoo Roomee 12 lakkoofsa 18 irraa yoo isiniif danda'ame namoota hundumaa wajjiniin nagaatti jiraadhaa, waliif galteetti jiraadhaa, wal danda'utti, wal baachuutti, waliif obsuutti jiraadhaa jechuudha kun. Akkana jechuun lolli hin jiru jechuu miti. Kan si waraanu, kan si tuttuqu hin jiru jechuu miti. Ollaan kee hundumtuu guca baatee abidda mukukkula baatee gara mana keetti hin adeemu jechuu miti. Keessa kee nagaan jiraannaan garuu bishaan itti naqxee dhaamsuu dandeessa. Jigsitee dhaamsuu dandeessa. Keessi kee nagaa ta'uu qaba. Inni jalqabaa isa kana. Namoota waliin nagaa wajjin jiraachuu. Maal jechuudha gaa kana jechuun? Kana jechuun maal jechuudha? Akka nama dhuunfaatti, akka gareetti, akka dhaabaatti, akka mootummaatti nagaatti jiraachuu jechuudha. Walii wajjin nagaatti jiraachuu. Walii wajjin nagaatti jiraachuu. Inni kan biraan abbaan manaa nagaa hin qabu taanaan haati manaa nagaa hin qabdu. Abbaan manaa fi haati manaa nagaa hin qaban taanaan ijoolleen nagaa hin qaban, maatiin nagaa hin qabu. Kanaaf gaa'illi gaafa hundumaa borcamaadha, jeeqamaadha jechuudha. Mootummaan nagaa hin qabu taanaan biyyi nagaa hin qabu. Mootummaan nagaa hin qabne biyyaaf nagaa kennuu hin danda'u. Biyya gaafa hundumaa goolamtu, biyya gaafa hundumaa nagaan keessa hin jirre, asii achi jeequmsi ka'u yoo argitan mootummaatu nagaa hin qabu. Naannoo nagaa hin qabne yoo argitan iddoo hundumaati jeequmsa, iddoo hundumaati iyya, iddoo hundumaati ajjecha, iddoo hundumaati buqqa'utu jira yoo ta'e mootummaa naannichaatu nagaa hin qabu. Mana gaafa hundumaa iyyi boo'ichi keessaa dhaga'amu yoo dhageessan abbaa manaatu nagaa hin qabu. Nagaa
nagaa. Mootummaan keessoo isaatti nagaa qabaachuu qaba. Egaa keessoo isaatti nagaa qabaachuu qaba. Keessoo isaatti nagaan qabu taanaan wal jifata, wal goola, wal jeeqa. Yeroo hundumaa tasgabbiin keessa isaan jiru taanaan uummata bulchuuf tasgabbii kennuu hin danda'u, nagaa kennuu hin danda'u. Nagaan keessoo keessaati jalqaba. Keessoo nama dhuunfaati, keessoo paartiiti, keessoo mootummaati jalqaba. Sun gaafa goolamu manni nagaa dhaba, paartiin nagaa dhaba, biyyi nagaa dhaba. Nagaa jireenya qophaa, hafuura qophaa, ilaalcha qophaa, yaada qophaa qabaachuu danda'utu nurra jiraata. Nagaa entertain gochuudhaaf, nagaa babal'isuudhaaf, nagaatti jiraannee nagaa namaaf laachuudhaaf jireenya qophaa, kadhannaadhaan qophaa, nagaa fudhachuudhaaf qophaa, nagaa baachuu danda'uuf qophaa, ilma nagaa ta'uuf qophaa, nagaa namaaf kennuuf, nagaa namaaf raabsuuf qophaa ta'uu danda'u nurra jiraata. Inni kan biraan laphee qophaa qabaachuu, jireenya qophaa qabaachuu jechuun maal jechuudha? Nagaa duukaa bu'uu jechuudha. Walii keenya wajjiniin nagaa gara keenya dhufe duukaa bu'uu jechuudha. Maal jechuudha? Nagaa akka taabotaatti baannee adeemuu jechuudha. Duukaa bu'uu, hordofuu, qabachuu, itti cichuu jechuudha. Gadhiisuu miti nagaa. Nagaa gadhiisuu miti. Itti qabamanii መከተል ነው። አጥብቆ መያዝ ነው። እንደዚህ ካልሆነ በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ ካልሆነ በጣም ከባድ ነው። ሮሜ በቆና ኩረ ፍሩ ለኮሰ ኩረ ሰገሊራ አከነ ጀለ ሰገሊን ዋቀዮ ኮታ ዋንተ ነጋፍተው ዋንቲን ጅሬኛ ተኩማ ወሊፍ ኢጃሩ ዱካ ኒቡና ጀለ ዋንተ ነጋፍተው ዋንቲን ጅሬኛ ተኩማ ኢቲን ወሊፍ ኢጃሩ ጀለ ሰገሊን ዋቀዮ ባይ አጃይብ ሲሰን ባይ አጃይብ ሲሰን ዋንተ ነጋፍተው ዋንቲን ጅሬኛ ተኩማ ወሊፍ ኢጃሩ ዱካ ኢምቡና ጀለ tokkummaa ijaaruun kan danda'amu gaafa nagaa duukaa bu'uu dandeenye. Nagaan hin jiru taanaan tokkummaa uumuu hin dandeenyu. Sagaleen Waaqayyoo namni siyaasa na dhaggeeffachaa jirta. Namni dhuunfaa na dhaggeeffachaa jirta. Namni amantii na dhaggeeffachaa jirta. Namni dhaaba adda addaa deggatu na dhaggeeffachaa jirta. Tokkummaa ijaaruun kan danda'amu nagaa duukaa yoo buuteedha. Nagaa duukaa buufammoo jireenya nagaa barbaadu, jireenya nagaa baatu, ilma nagaa taate, nagaa of keessatti moosiftee nagaa fudhattee nagaa raabsitee jiraachuu yoo dandeesse, nagaa duukaa bu'uu yoo dandeessedha. Akka nama qeerransa eegee qabee nagaa qabdee yoo gadi dhiistu ta'e tokkummaa ijaaruu dandeessa. Walii keenyaaf tokkummaa ijaaruudhaaf jedha sagaleen Waaqayyoo nagaa duukaa bu'uu danda'u nurra jiraata. It's amazing word. That's why Bible is a unique book. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa duukaa bu'uudhaan tokkummaa walii keenyaa ijaaruu dandeenya jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyo beekaadha, maqaan isaa ulfaatu. Egaa nagaa hin barbaannu yoo ta'e tokkummaa ijaaruu hin dandeenyu jechuudha hiikni isaa. Inni lammaffaan jabina, beekumsa, dandeettii miiltoo keenyaa ilaalle itti gammaduurra yoo itti dallanna yoo ta'e akka carraatti itti fayyadamuurra akka sodaatti, akka waraanti, akka qoraattiitti sodaanna nama sana yoo ta'e yeroo hundumaa ol jifanna, yeroo hundumaa ol qalanna, yeroo hundumaa ciqilee ol irra dhaamna. Sababni isaa akkana jennee sammuu bukaadhaan gaafa yaannu namni nu biraati beekumsa gahaa qabu, dandeettii gahaa qabu, uummataan jaallatamu na wajjin jira yoo ta'e na haguuga jedheen sodaadha yoo ta'e, akkan hin mul'anne godha jedheen sodaadha yoo ta'e, bor bakka koo bu'ee anaan na kuffisa jedheen sodaadha yoo ta'e nama sanatti fayyadamuu hin danda'u. Nama sanatti fayyadamee hojii daran jabaa, daran miidhagaa, biyya jijjiiru, lammii jijjiiru, saba jijjiiru, mana jijjiiru hojjechuu hin danda'u. Maal gochuun jalqabare sammuu bukaa sanaan, sammuu raqe sanaan maal gochuun jalqaba jechuudha. Nama sana karaa koorraa maqsuudhaaf haala naa danda'ame, tooftaa naa danda'ame hundumaan qoraattiin itti ta'a jechuudha. Itoophiyaa keessa kanatu jira. Haayile Sillaasee jalqabe bara Haayile Sillaasee nama isa mormu maal godha isinitti fakkaate? Iccitii yeroo seenaa barannu Haayile Sillaaseen wannoo tokkorra, poozishinii tokkorra nama wal morman lama kaa'a ture. He was very smart,
very smart. Maal godha nama lama kaa maal gochuudhaaf isa mormuu dhiisanii wal mormu jechuudha. Systematically nama beekumsa qabu, nama uummata biratti jaallatamu, nama dandeettii qabu, nama qarooma qabu, bor iddoo kana dhabsiisa jedhee nama sodaatu, nama isa mormu bira kaa'eetu aangoo tokko irra kaa'uudhaan walii isaanii irratti akka isaan ol irratti kaa'an godha. Gowwichi dargiin ammoo fuulaa fuulatti nama isa mormu, namni isa caalu yoo jiraate fuulaa fuulatti maal godha? Dirreetti baasee kimbil godha namoota dura dhaabe. Egaa bara Mallasii fi bara kanas systematically namoota isaanii morman, isaan caala beekumsa qaban, uummata biratti jaallatamoo ta'an karaarraan maksu uf jalaa kaasu. ይሄ በጣም ከባድ ሞኝነት ነው፣ ጅልነት ነው ይሄ። ምክንያቱም የሚበልጥ ሰው ባለበት ቦታ እንደ አጋጣሚ እንደ እድል ከተጠቀምክ የበለጠ ሻይን ታረጋለህ፣ አውት ሻይን ታረጋለህ። ምክንያቱም የፈረጠመ ክንድ እየኖረ ስራ እየታየ እየተገለጠ በማ ምክንያት? በዛ ሰው ምክንያት። ባየቱማ ሙለቻ ደምታ ofii keessa of gabbisaa deemta, isaanirraa barachuudhaan, isaanirraa hirmaachuudhaan of gabbisaa of guddisaa deemta. Isaan immoo yeroo isaan hojiitti bobba'an, hojii isaan hojjetaniin ittuma irreensi jabaataa deema, biyyi guddataa deema, sabni jijjiramaa deema, hawaasni qaroomaa deema, nagaan baay'atee biyyi karaltee adda addaatiin eebba blessing adda addaa keessa gara. Gowwaan garuu maal godha? Warra beekumsa gaarii qaban, dandeettii gaarii qaban, uummataan jaallataman, karaarraa maqsuu jaallata. Brother, warra sana karaarraa maqsuun kee baallabbat hidhnoo የሚያመጣ እንጂ ምንም ለውጥ አታመጣም። obboloota koo bakkuma hojjettutti, maatii keessa jiraattutti, waajjira keessa hojjettutti, dhaaba keessa hojjettutti, mootummaa keessa hojjettu keessatti nama si caalu tooftaadhaan karaarraa maqsuu hin yaalin. Nagaadhaan, jaalalaan, tokkummaadhaan, kabajuudhaan, yoo ofitti qabde irraa baruudhaan, of jijjiiruudhaan, of qaroomsuudhaan daran ittuu guddachaa, ittuu beekaa ta'a, ittuu ogeessa ta'aa deemta. Kana gochuudhaaf garuu ati ilma nagaa ta'uu danda'u sirra jiraata. Yesuus Kiristoos akkana jedhe, ijoolleen biyya lafaa kuni baay'ee ijoollee warra mana Waaqayyoo keessa jiran caala baay'ee abshaala jedhe. Baay'ee abshaala isaan jedhe. Haxxeedha isaan jedhe. Haxxee. Warri haxxeen egaa akkana haxxummaan isaanii maalidha? Haxxeedha jechuun tonkolenyaa ማለት ነው። ተንኮለኛ ሰው ሰውን መጠቀም አያውቅም። ተንኮለኛ ሰው የሚበልጠውን ሰው ያስወግዳል፣ ሲስተማቲካሊ ያስወግዳል። የሰላም ሰው ግን እንደዚህ አይደለም። namni nagaan garuu akkana miti. Namni nagaa, ilmi nagaa akkana miti. Fayyadamuudhaan, gorsuudhaan, qajeelchuudhaan, karaarra buusuudhaan, gargaaramuudhaan ittuu mul'achaa, ittuu ifaa, ittuu jabaachaa, ittuu beekamaa adeema. Gowwummaan akkasii biyya keenya keessa waan jiruuf gaafa hundumaa jeequmsa, gaafa hundumaa goolii, gaafa hundumaa rakkina, gaafa hundumaa iyyummaa, gaafa hundumaa dararamuu, gaafa hundumaa gadaantummaa, gaafa hundumaa biyyoota guddatan kadhachuutti kan nuti adeemnuuf nagaan keessa keenya waan hin jirreedhaaf. Lafa nagaan jiru gaafa hundumaa ijaarsatu jira. Gaafa hundumaa walii galteetu jira. Gaafa hundumaa dimokiraasiitu jira. Lafa nagaan jiru gaafa hundumaa wal dhaga'utu jira. Waliif abboomamu, wal jaallachuutu jira. Wal kabajuu, wal sodaachuutu jira. Wal gargaaru, wal deeggaruutu jira. Yeroo tokkoti jedhama. Yeroo tokkoti namoonni biyyoota adda addaatii yakkaan qabaman mootummaa biyya tokkootu underground lafa jalatti mana hidhaa qopheesse kutaa adda addaa hedduu qopheessetu warra Itoophiyaadhaa dhufan, warra Sumaaleedhaa dhufan, warra Keeniyaadhaa dhufan, warra Ameerikaadhaa dhufan, warra Jaappaanii, Chaayinaadhaa, Kooriyaadhaa warra dhufan akka biyya isaaniitti kutaa adda addaa keessatti hidha ture jedhama. Yeroo kana mootiin biyya sanaa guyyaa tokko mee jara kanan ilaala. Kaaneetu bakka isaan hidhamanii jiranitti maskootii isaa banne, foddaa gara olii banne, yaabbata yookaan maslaalii keenyaaf biyya inni kammi akka wal gargaaree mana hidhaa kana keessaa baqatee badu ilaallaa jedheetu warra mana hidhaa eeganitti ajaja kenna. Waan isin ajaa'ibu galgala tokko keessatti namoonni hidhamanii jiran biyyoota adda addaa mana adda addaa keessatti hidhamanii jiru isinitti meera. Ganama bariidhaan dhaqanii yeroo mana hidhaa hundumaa bananii ilaalan hidhamtoonni hundumtuu ba'anii sokkaniiru. Baqatanii ba'anii sokkaniiru.
Mana hidhaa balbala tokko qofa keessatti akka cufametti jira. Foddaan akka banametti, maslaaliin akka taa'etti namoonni hidhaman hundumtu mana sana keessa akkuma hidhamanitti taa'anii jiru. Hundumtuu badee biyya hundumaati badanii jechuudha. Achiiti warra achi keessatti hafan sana baay'ee nama ajaa'iba jedhanii waameetu mootiin ofitti waameetu haasofsiise. Isin warra biyya eessaatii warri kaanoo carraa argatan itti fayyadamanii mana hidhaa keessaatii karaa foddaa yaa'anii badanii sokkaniiru. Isin warra mana hidhaa keessatti haftan kun biyya eessaatii dhuftanii maaliifis baatanii baduu dadhabdanii jedhee gaaffii lama isaan gaafate. Deebii kennan nuti warra biyya Itoophiyaatii jedhan. Warri biyya Itoophiyaa mana hidhaa keessaa ba'anii baduu hin dandeenye. Okay, warri biyya Itoophiyaa maaliif mana hidhaa kana keessaa baatanii baduu dadhabdarree jedhee gaafate. Yaa mootii yeroo tokko yaabbatee ol ba'u inni hafes hundumtuu yaabbatuu barbaada. Inni yaaba yeroo inni ba'uudhaaf ka'u inni gajjallaa jiru aan akkamitti atuun hin bayinati baata jedhee gad harkisa. Inni gad harkisee sana kuffise yeroo inni ol ba'u inni gajjallaa jiru sana kuffisa. Akkasittiin halkan guutuu wal dadhabsiifne atu ol baanu atu ol kuffisnu atu ol baanu atu ol kuffisnu halkan guutuu akkasittiin wal dadhabsiifne ganama yeroo mana nurraa bantan dadhabnee taa'aa turre. Yusi wal dadhabsiisuutti bara keenya finne. Ol kuffisuutti walii galuu dadhabuutti bara keenya finne. Wal gooluutti wal nyaachuutti bara keenya finne. Waan isin ajaa'ibu baay'ina uummataa miti Itoophiyaa jeeqaa kan jiru. Baay'ina afaanii baay'ina qomoo miti. Niwugiinii uummanni jedhamtu biyyi baay'ee xiqqoon kanaan dura Awustiraaliyaa jala turte amma garuu of dandeessee baate afaan 800 ol of keessaa qabdi. Ethnicity more than 800 ethnicity biyya Niwugiinii jedhamu keessa jiru. Garuu nagaadhaan jiraatu. Itoophiyaa keessa nagaadhaan akka nu hin jiraanne inni sun natu caala jedha. Inni kun natu caala jedha. Nagaa ol ilaachuu hin dandeenyu. Nagaan ammoo ilma nagaa keessaa dhufa. Ilmi nagaa ammoo nama Kiristoositti amaneedha. Nama nagaa hordofu, nama nagaa duukaa deemu, nama nagaa barbaadu, nama nagaa laatuudha. Kanatu nu keessaa dhibe. Egaa isinitti hima irra deebi'een isinitti hima. Mootummaan nagaa hin qabne uummataaf nagaa kennuu hin danda'u. Abbaan warraa nagaa hin qabne maatii isaatiif nagaa kennuu hin danda'u. Hoogganaan waajjira nagaa hin qabne waajjira isaatiif nagaa kennuu hin danda'u. Qindeessaan kaampaanii nagaa hin qabne hojjettoota isaatiif nagaa kennuu hin danda'u. Nagaan madda waan hundumaati. Bu'uura waan hundumaati waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maalitti ol dadhabsiisaa jirtu saba nana? Maalitti ol dadhabsiisaa jirtu? Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu. Nagaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Nagaan bu'uura waan hundumaati. Nagaasa kan biyya lafaa miti. Nagaasa kan Waaqayyo gooftaa machaa sammuu namaa gararraanne jiru sun bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa obboloota koo inni dhuma inni ja'affaan nagaa daangaa hin qabne haalaan hin daangeffamne qabaachuudhaaf maaltu nurraa eegama anaaf sirraa maaltu eegama isa jedhuudhaaf inni ja'affaan inni dhuma sammuu keenya lubbuu keenya hafuura keenya waan gaariidhaan sooru አይምሮአችንን መንፈሳችንን ልባችንን በመልካም ነገር በመንፈሳዊ ነገር መመገብ ነው። ያደ ጋሪዳን ኤርጋ ጋሪዳን ሙለተ ጋሪዳን አብዲ ጋሪዳን ኢላልቸ ጋሪዳን ከሰ ኬኛ ሰሙ ኬኛ ሶሩ ደንደውቱ ኑራ ጅራት ናንዶ ቢሳ ፊልጵስዩስ በቆና አፉር ለኮሰ ሰዴት አከነ ጅራ ሰገሌን ዋቀዮ አመስ ያ ኦቦሎተኮ waa'ee waanuma dhugaa ta'e waanuma ulfina qabu waanuma qajeelaatti lakkaa'amu waanuma qulqulluu ta'e waanuma jaallatama waanuma gurratti tolu waanuma gaarii ta'e waanuma galata qabu yaada gaa wanti guddaan sagaleen waaqayyo sila maal jedhe waaqni nagaa saasa sammuu namaa gararraa ta'e beekumsa namaa dandeetti namaa hundumaa darbuun yaada keessaniif garaa keessan Kiristoos keessatti eega jedha. Yaada wanti guddaan waa'ee yaada boodanitti dhufa. Kutaa arfaffaa keessatti itti dhufa waa'ee yaada. Maaliif Waaqayyo yaada keenya eega? Maaliif Waaqayyo garaa keenya eega? Maaliif yaada keenya eega? Very serious. Kanaaf inni Waaqayyo yaada keessan garaa keessan karaa Yesuus Kiristoos eegan inni jedhu
maaliif akka ta'e sagantaa ittaan ittiin qabadhee dhiyaadha. Amma garuu sammuu keenya, hafuura keenya, yaada keenya, laphee keenya, ilaalcha keenya, qalbii keenya yaada gaariidhaan, waan gaariidhaan guutu. Maal jedhee ammas yaa obboloota koo waa'ee waanuma dhugaa ta'e sagaleen waaqayyoo akkana jedha, waanuma dhugaa ta'e yaada. Waanuma dhugaa ta'e yaada. Sammuu keessan dhugaadhaan guuta. Namni hundumtuu soba of keessaa baasee dhugaa walitti dubbatu jedha sagaleen waaqayyoo. Dhugaa yaada. Waanuma dhugaa ta'e yaada. Waanuma ulfina qabu yaada. Waan ulfina qabu, waan nu salphifne, waan karaatti nu hambifne, wanta mana keenya salphisu, biyya keenya salphisu, lammii keenya waan salphisu irraa of eeggachuu danda'u nurra jiraata. Waan ulfina qabu yaaduu hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Waanuma qajeelaatti lakkaa'amu yaadaa jedha. Waan qajeelaa yaada. Tonkola አይደለም, ክፋት አይደለም፣ እርኩሰት አይደለም። waan qajeelaa yaadu. Waan qajeelaa. Kun yaada gaarii qabaachuu irraa dhufa. Waanuma jaallatamaa ta'e yaada. Waan jaallatamaa ta'e. Sammuu namaatti waan tolu. Egaa jedha sagalee Waaqayyoo Roomee 12:1 irraa. Tajaajilli keessan inni hafuura, aarsaan keessan inni hafuura, innis jedha jireenya keessan inni ta'e sun Waaqayyoo duratti qajeelaaf qulqullaa jaallatamaa ta'e dhiyaachuu qaba jedha. Haa dhiyaatu jedha. Waan jaallatamaa ta'e, waan qajeelaa ta'e, waan qulqulluu ta'e. Sooraa sammuu keessan, sooraa laphee keessan, sooraa hafuura keessan. Waanuma gurratti tolu, waan gurratti mi'aawu, namni dhaga'ee abdii kan godhatu, namni dhaga'ee harka kan rukutu, kan galateeffatu, waan galateeffachiisu. Waan gurratti tolu jechuun waan galateeffachiisu, waan abdii namaa ta'u, waan humna namaa ta'u. Oduu gaariin lafee namaa jabeessa jedha sagaleen Waaqayyoo. መልካም ዜና አጥንትን ያለመልማል የሚለው ለዚህ ነው። ለጆሮ የሚስማማ አስቡ። ዋን ጉረት ቶሉ ያዳ ነሞታ ዱበተኒ አብዲን ኩተቺስና ራስን አንሶላቺስና ጎሊት ጄቁምሰት ዱአት ረክነት እንገልችና ማልጎዳ መሌ ዋን ጉረት ቶሉ ያዳ ዱበዳስ መቃን Waaqayyoo ulfaatu. Waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaada. Waan gaarii ta'e, waan galata qabu yaada. Isaan kana gaafa yaaddan, isaan kana keessa sodaa kan fidu hin jiru, yaaddoo kan fidu hin jiru, dhiphina kan fidu hin jiru, nama wajjin walitti kan nama buusu hin jiru, kan biyya goolu, kan maatii goolu hin jiru. Maal godha malee sammuun namaa nagaa akka qabaatu, tasgabbii akka qabaatu, boqonnaa akka qabaatu godha. Kanaaf sammuun keenya waan gaarii yaaduudhaaf, waan qajeelaa hojjechuudhaaf, waan gurratti tolu, waan galata qabu, waan mi'aa ta'e, waan ulfina qabu, waan nama ijaaru, waan nama qopheessu, waan nama tokko godhu, waan biyya tokko godhu, waan saba tokko godhu yaaduu gaafa jalqabu nagaan keenya guutuu ta'a. Nagaan keenya haalaan hin daangeffamu. Mana kee keessatti, iddoo hojii kee keessatti, biyya kee keessatti, lammii kee keessatti nagaan akka baay'atu, haalaan akka hin daangeffamne, akka hin golamne, akka hin jeeqamne barbaada yoo ta'e egaa amantii qabaadhu. Namni amanu ammoo Kiristoositti qabamee jiraata. Iddoo Yesuus Kiristoos jiraatu jiraata. Namni iddoo Kiristoos jiraatu ammoo waa'ee hafuuraa yaada. Waa'ee hafuuraa yaaduun ammoo jireenya nagaadhas. Ija hojii hafuuraa godhata. Ijni hojii hafuuraa inni guddaan lammaffaan ammoo nagaadha jenneerra. Dubbii Waaqayyoo, seera Waaqayyoo jaalladhu, keessas jiraadhu. Nagaan kee guddaaf irraa hafaa ta'a. Garaa yookaas laphee qophaa'aa qabaadhu. Maal gochuudhaaf? Nagaa fudhachuudhaaf, nagaatti jiraachuudhaaf, nagaa namootaaf kennuudhaaf. Namni nagaadhaaf of qopheessee jenne egaa. Namni nagaadhaaf of qopheessee ilma nagaa ta'a jenne. Ilma nagaa, intala nagaa ta'a jenne. Ilmi nagaaf intalli nagaa ammoo nagaa of keessatti moosisu jenne. Namni nagaan keessatti moo'e ammoo hin phereperamu, hin raafamu, hin na'u, hin bibirratu, hin sodaatu jenne. Namni akkasii jireenyi isaa namoota wajjiniin nagaatti akka jiraatuuf gaafa hundumaa qophaa'aadha jedhe. Kana gochuudhaan egaa ofiisaa nagaadhaaf erga qopheesse, erga of shaakalchiise gaafa hundumaa nagaa duukaa bu'a jedhe. Nagaa duukaa bu'uun ammoo tokkummaa ijaaruu fidaa jedhe. Nagaa duukaa bu'uun tokkummaa jireenya walii keenyaaf akka ijaarru godha jedhe.
Inni ja'affaan inni dhumaa nagaa haalaan hin daangeffamne qabaachuudhaaf sammuu keenya, laphee keenya, hafuura keenya yaada gaariidhaan waan gaariidhaan guutuu sooruu danda'utu nurra jiraata. Gaafa kana goonu nagaan keenya haalaan hin daangeffamu. Nagaa haalaan hin daangeffamne gaafa hundumaa isinii wajjinaa jiraatu. Waaqayyo gaafa hundumaa bara hundumaa mana keessan keessa, jireenya keessan keessa, biyya keessan keessatti nagaa, sababii isin nagaa qabdaniif nagaa haa baay'isu. Kutaa inni dhumaa nagaa haalaan hin daangeffamne qabaachuudhaaf ammoo gaheen waaqayyoo maali? Nuti waan xiqqoo goona, waaqayyo immoo waan guddaa hojjeta. Egaa nagaan keenya haalaan akka hin daangeffamneef har'a gaheen keenya maal akka ta'e ilaalleerra. Gooftaan maccaa bakka jirtanittis naa eebbisu, ulfaadhaa, eebbifamaa. Warra biyyoota adda addaa jirtaniif nagaan waaqayyoo, warra gara dhiyaa jirtaniif, Ameerikaa, Kanaadaa warra jirtaniif nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kallattii adda addaatiin giddugaleessa warra jirtan, biyya Itoophiyaa, biyyoota Afrikaa adda addaa warra jirtan, biyyoota Awurooppaa adda addaa warra jirtan, nagaan sammuu namaa gararraa haalaan hin daangeffamne bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Warri gara ba'aa jirtan biyya Chaayinaa, Jaappaan, Kooriyaa, Indiyaa, biyyoota Eeshiyaa hundumaa bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoonni sammuu namaa gararraa, beekumsa namaa gararraa inni ta'e jireenya keessaniif, mana keessaniif, bara keessaniif, biyya keessaniif haa baay'atu. Bara baraan inni hundumaa danda'u nagaasaa guutuu godhe sammuu keenya gararraasa ta'e nuuf kennuudhaan Kiristoos keessatti garaa keenyaaf yaada keenya inni eegu waaqayyo gooftaan maccaa isinii wajjinaadha. Eebbifamaa, eebbaafis ta'a. Akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu saamunaadhaan dhiqannee harka keenya vaayirasiitti walabaa goonu, qalbii jijjiirrachuudhaan laphee keenya cubbuutti walabaa goonu, jaalala baay'isuudhaan, waliif ho'uudhaan, wal gargaaruudhaan, isa yoomii caalaa waliif dhimmuudhaan, waliif kadhachuudhaan ba'aa walii abaannu. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Kadhannaa gabaabaasaa kadhadheen isin geggeessa. Waaqa nagaa, Waaqa jaalalaa, Waaqa araaraa, maqaan kee haa ulfaatu. Nagaa hanga hin qabne, nagaa daangaa hin qabne jireenya keenya keessatti foon keenya, hafuura keenya, lubbuu keenya, bara keenya irratti waan dhangalaasteef maqaan kee haa ulfaatu. Addunyaa irratti nagaan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin hamoo. Warri dhukkubsatan fayyan, warri gaddana jajjabaatan, warri karaa hundumaa halkanii guyyaa nagaa buusuudhaaf dhamaan, warri ijoollee waaqayyoo jedhaman sun eebba hanga hin qabne si biraa argatan. Nagaadhaan warri bulan nagaan haa bulan, warri oolan nagaadhaan haa oolan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan kenni sammuu namaa gararraa, firoota koo, obboloota koo hundumaa irratti haa ta'u. Ati guddaadha. Kabajni si waaqayyo gooftaa maccaaf waaqa irratti teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Eebbifamee ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een isin kabaja, isin caalaa beekee miti. Ayyaanni waan naa baay'ateef fayyuu koo mul'isuudhaaf afaaniin dhugaa ba'aa jira. Gooftaan isin haa eebbisu.